gaafa jaawar kopaasaa iyyusan ay information nama halqaba abbichuu waan akkanaan godhu abbichuun abbaa malaati abbaa nageenyaati suudaan idduu dubbatee walitti araarsee jara'aan godhee botu hetu ifii walikkute ifii wal fixe abbichuun kana keessaa maal qaba jedhanii gaanfatanii mormuu turanii addunyaan fiddee saatalaayit ragaarra Saudi Arabiyaan irra ministeerri waraqaa kingirraa fuudheetti itti geessu keessaa baatamoo keessaan baatu isa kadhachuun hin jiru gana. Kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dhimma waraana mootummaan Itoophiyaa waraana Sudaan yookaan RSF waraana jedhaman jechuudha Itoophiyaa keessatti kaambii ijaaruudhaan ijaarsisaatiin leenjisaatiin jira jechuudhaan komatame. Joor Mahammad waan kana turaadha almost ji'oota dura kan dhimma kanarraa akka kaambiin achi keessatti ijaaramteetiin hojiirra oolaatiin jirtu waraanni hin taane akka Itoophiyaa keessatti leenjii fudhataatiin jiru waan takka takka irra yaada kanateetiin ture Joor Mahammad. Guyyaa kaleessaa immoo dhimma kana ilaalchisuudhaan miidiyaaleen addunyaa gurguddaan kanneen akka Reuters kanneen akka Al Jazeera TV BBC dabalatee miidiyaaleen hedduu erga Reuters gabaasa kana baasee booda saatalaayitii bakka sana agarsiiftu qaceelootti mul'isuudhaan dhimma kana irraa yaada kanata kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya. Haa ta'uutii garuu mootummaan Itoophiyaa lakkii nuti waraana Beeljiyaa biraatiin biyya teenya keessatti leenjisaatiin hin jirru bakka sanitti warqii baasaa jirra jeetiin viidiyoo dur Abiyyi Ahmad dubbate tokko warqii dhossinee warqii dhossinee baasaatiin jirra waan jedhu gama faarsee bulaa isaatiin warqii dhossinee baasaatiin jirra waan jedhu faarsee bulaan isaa akka malee afarsaatiin jiranii ta'ullee garuu addunyaan saatalaayitiidhaan qabdeetiin jirti lafa waraanni Suudaanitti leenji'aatiin jira jedhan kana kanuma ilaalchisuudhaan kaabbutaatilee waan jedhe gabaamee dhaggeeffachaa turtiin waliin ta'e sana beerra keenya. Rabbiin Jaawar Mahammad jala buusee silaarra takka takkaan osoo Jaawanii fi Jawwee fi Taayyeen faan jiraachuu baatanii takka takkaan isin dhawaa jechuudha. Mana saniifuu namoota akkanaa qabaachuuf dursa alhamdulillahi rabbil alamin jechuu qabnaa jechuudha. Gaafa Jaawar Mahammad gabbahee wanni qaallichi kun godhu jiru saba Oromoo keessattuu Itoophiyaa keessaa saba Oromoo irra diina bitu jira. Wanni inni godhu jiru jenosaayidii biyya keessaa fixee addunyaa irra dabru jira. Mormitoota warra Suudaan Arab Imireetiin kaambii kenniif jetteeti waraana ichin leenjisu jira gaafa Jaawar Mahammad BBC irra jedhe BBC makalee dhageeffadha. Sagalee isaa tan amma dura rikoordi godhan Jaawar Mahammad bar akkana nuun jechaa ture ja'anii tan kalee rikoordi godhan BBC'n gabbaafte jechuudha. Waan inni amma dura himuu ture. Mee nama hangam takka nama dura dammaqu hoogganaa jechuun kana laa hoogganaa jechuun nama gaara gubbaa dhaabbatu ummata jechuun dhooqa keessa warra dhaabbatu namni tulluu gubbaa dhaabbatu gamanaas ni arka gamasiis ni arka gamasiis ni arka waan si dhuftu sana hundaa'u gamaa gamana sirraa laaleeti kallattii warri dhooqa keessa jiru kun hoggii ol bahe kallattii kaayaafii jechuun diinarraa gamanaan maqee milkitti akka deemu jechuudha. Hoogganaa jechuun sani ummanni garuu dhooqa keessa dhaabbatee nama tulluu gubbaa dhaabbatee itti gallallabu chiin hin deeminaa diinaa jira asiin goraa je'ee gartee namatti gallallabu kana hin dhageeffanne hallayyaa seenaa jechuudha. Akka nuti imma hayyuu kana dhageeffachuu dhabne gosaan wal qoonnee gandaan wal qoonnee daaraa wal godhu jiru kanaa jechuudha. Namichi gubbaa dhaabbatu san lakkii humaan harkitu nuhaas keessa dhooqa kana keessa dhaabbatu waa harka malee atiin tullurra dhaabbatu humaan harkituu jechuudha jedhama. Mee dhaabbadhaa if laalaa. Jaawar waan kana arra dubbachuun turre. Arab Imireetiin biyya bittee jirti. Kanaa booda ummanni Itoophiyaa Arab Imireetii jalaa bilisoomuu qaba je'ee gartee arra kan inni duula banee miti jechuudha. Arra kunoo addunyaan guutuun waan Jaawar amma dura iyyuu ture kaambiichi keessatti leenjiseeti nama fixu warra waraana lammii fiitii jiidhan qabne warra lammii fi jenosaayidii irra godhu Beenishaangul keessa sheexaantichi bakka kenneetiif ichin leenjisee Suudaan irra bobbaasu jira ji'a arra hin dubbanne addunyaa dhaqee gabaasee jechuun miidiyaarra qofa irra dubbatee hin dhiifu. Addunyaan dursa tifii fi dhoo'isaadhaan investigeet godhuu eegaltee jechuudha. Hooggantoota sadarkaa olaanoo keessaa the top leader jedha qaallicha hoggii gabaasu si galu. Hooggantoota sadarkaa olaanoo keessaa ejensii damee tikaa keessaa deeninnatii keessaa walii qabatti nam 15 irraa mirkaneeffannee akka kaambiin ichi ijaaramu jira. Kana kajuu Reuters Al Jazeera Bloomberg Washington Post miidiyoota addunyaa jechuu jira. Waan Jaawar dukkana keessa dhaabbatee iyyuu ture san arra addunyaan gabaasuu jirti. Lafaa miti kam miidiyaa Associated Press hundi dhaqee marroo interview godhu. Itti qophaa'u jirti addunyaan. Reuters miidiyaan addunyaa guutuun waan Jaawar qophaasaa dubbachuu ture arra dubbachuu jira. Namoonni 15 hoogganoonni fitti aansee hoogganoota kiyya jee icitiitti himu jiruutu icitii tana jalaa himee jechuudha. Mootummaan wayyaanee gaafni isiin cabte gaafa icitiin isiin lii godhu eegalte. Informeeshinni jalaa bahuu eegale.
hagam takka bineensa sheexaana gartee aangoo fi malee ummata fi hin beekne aangoo fi malee ummanni dhume irra kaayyate hin beekne nama if jaalachuu malee nama hin jaalanne amantii hin qabne ka kabajaa nama guddaa hin qabne ka dhiigabbaa gadaa dhugu hagam takka ummanni Itoophiyaa dhiisi warri inni mindeessee mindaa isaa nyaachuu jiru warri inni lubbuu tiyyana eegaa jee humna tikaa damee tikaa si'aayeen inni fitti aansee biyya kabulchuu si'aaye deeninnatii waan dhufuu deemuun biyya inni dhaquu deemu hunda deeninatiitu appruuf godhaa jechuu biyya akkasii dhaqi jee biyya akkanaan dhaqin jee warra hangas takka isa qaama ta'ee dhiyaate akka mirgaa isaa ta'ee isaa wajji dhaabbachuu jiruutu namni 15 rooyitariif waan kana mirkaneesse rooyitar gabaasa jara kanaa qofa irratti hin dhiifne mootummaa Ameerikatti himan mootummaa Awurooppatti himan gamtaa Awurooppatti himan mirga dhala namatti himan Saawudii Arabiyaatti himan nama humna qabajaan hundatti himanii saatalaayiti irratti deebisanii kiliir godhanii lafa kaatanii arra dubbiin jawween kophaa iyyuu ture kan faarsee bulaan osulurraa maal beektaa miti ay faarsee bulaan bar faarsee bulaa fi taguunni tokkuma amma mallattoo qamadii nuu dhufee jedhaniiti laa qamadii tana akka qabatanii yeroo jiru faarsee bulaa jechuun taguuga uumatti ganna itti keessa ganna qatta sigalee garaan araqe sammuu furdi waata gaafa jaawar kophaasaa iyyuu san ay informeeshinii maal qaba abbichuun waan akkanaan godhu abbichuun abbaa malaati abbaa nageenyaati suudaan idduu dubbatee walitti araarsee jara aangoo dheebotu heetu ifii walikkute ifii wal fixe abbichuun kana keessaa maal qaba jedhanii gaanfatanii mormuu turanii addunyaan fiddee saatalaayiti ragaarra Saudi Arabiyaan irra ministeerri waraqaa kingirraa fuudheetti itti geessu deema keessaa baatamoo keessaan baatu isa kadhachuun hin jiru gana boru turkiin dhaquuf deemti arab imireet araba keessaa baasanii jiranii darguu wanni kufeef raashiyaan kufnaan kufe sirni nama gabroonfataan tokko abbaan inni itti hirkatu kufnaan ni kufu akkuma waan ati mukatti hirkattee yoomuu inni sun si jalaa kufe kuftuuti arab imireet kufuu jechuun sheexaantichi is over to celebration kana qofa eeggachuu jirra rabbiin fidee qabsoo oromootiin aangorra kaa'e aangoodhaaf dheebot tahiika aangootuun beey aangoo kamitti tursiifataniin beey mee wayyaanee tana laali qaroominasi hayyoota kana fiddees mooraatti ijaartee waan inni barbaadu gootee sammuu isa fayyadamte kun hoolaan ammoo namni tokko yoo haasawa bereeda haase OBN irratti yoo haasawa bereeda ati haasoyte siidhumatti booyyee isaa kana gaddawwalee sanarii jaansii diyaaspooraan asii gale humbar miidiyaanii baqatee bara amma maaliif baqate yoo haasawa bereeda isa caalaa tolchee haase ingiliffaa kanaa keessa godhee haase hay kunaan kun irraa fudhachuu deema arii jaan hoolayyiinuma marrattu qofa barbaada wayyaaneen ismaarti yoo ati beekumsa qabaattee si wajjin dalagayeette geengoo si gootee waan ati barbaaddu si gootee si dareessiifatti ifillee fayyadamtee biyyallee fayyadamsiifti kun garuu horofa akkasaa walii qabatee horofa manaan maraguun ta'an horofan bilchaan kana walii qabatee keessa ta'a jechuudha horofni bu'aa maal qabaree inni horofa kunis horofa amma mallas zeenaa hoogganaa cimaadhaa way maali mallas hismaart akkamitti nama fayyadamuu beeka nama beekumsa qabu akkatti fiqqabee fayyadamuu beeka meelaalaa jaawar maammata hangam takka mootummaa kana kursii jala qabna jee dhaqee waywaat sheekka abbutaa hangam takka dhaqee waywaat taayyee dandayaa hangam takka dhaqee waywaat warra wajji qabsaa'an hundaa wajji wal dhabe hayyoonni oromoon niin qaba jedhu lammaa magarsaa hundee hangam takka mootummaa tanaa carraa kennaa jedhee namichi kun akka fedhe nu godhee aanu bulchuu jee ummanni oromoo hagaa irratti itti waywaachuu jira inni ogii katti albaa deemu woomuma dandeettii isaatiin waliin dha'ee kana deemu jirutti fakkaatti jechuudha mee amma deemga siidhiira sabskraayibii godha laayikii godha sabskraayibii godha viidiyoo ogii ilaaltaniis haga dhuman nu ilaalaa isiniin jennee jira sharrii waa takka isiniin gootu maaluma taata nama sagalee isinii ta'u jajjabeeffatta silaa'u nama jaawar arrabsuu miise nama jaawar gartee halkanii guyyaa isinii jecha osoon bakka fedhe taa'ee dalagee nyaachuu danda'u halkanii guyyaa isinii jecha gartee alaamana dhabee deemu kanaa arrabsu malayyaanuu maaltu isin irraa saniifuu sabskraayibii godha sheeris godha waliin gara namni fi wal jajjabeessuu aadaa godhan wal jajjabeessuu haa barannu wal jajjabeessuu haa barannu namicha addunyaan itti kaatee jirti Suudi Arabiyaan jila ergitee jirti ministeerri dhimma hajaalaa dhaqee jira hambichitti jaarti tana RSFin ichillee injee ummata Suudaan jenosaayidii godhu jiru kana ni baaftamuun baaftuu qofa gaafatanii hin baasu jennaan waan itti aanu ni beeytan isin Suudiin Arab Emireet deengata Yaman keessatti kam goote laalamma Arab Emireet Yaman ariite Tunuuziyaan ariite Soomaaliyaan ariite Jabuutiin ariite Eeltiraan duraan ariite sigale Suudaan ariite warra alburaaniitu lafa qabachuu jira kun hundinuu sirna sheeyxaanticha geengoo maruu jira jechuudha abbaan sheeyxaantichaatu jira jechuudha kophaa sii haftee jirti jechuudha amma gamtaan Afrikaa ibsarra baasuu ta'a Ameerikaan already seneetaroonni Ameerikaa ibsarra baasanii jira seneetaroonni Ameerikaa already we are concerned jedhanii ibsarra baasanii jiran jaawar poosti godheetii jalaga seenaa laalaa deema kun is over jechuudha sirna du'u jiru sirna dhumu jiru ummanni Oromoo
Ijoolleen Oromoo, dargaggoon Oromoo sirna kana baraarama jettanii qawwee asirra kaayyattanii hara Eertiraa ol yaa'u kunuma fannoon ol dabruu isin dhoorkite. Fannoon makalaakiyaa dhoorkite. Arra biiroon nageenya naannoo Amaaraa ibsa baase laal. Fannoon magaalota gurguddaa qabachaa jirti. Arra ibsa inni baase dhaqi laal. Nuti kan wal lolu jirruun TPLF fi Shaabiyaa jee ibsa baase. Jawaar Mohaammed tanaas amma dura dubbatee ture. Lolli amma Eertiraa wajji yoo lolaan eegala jee hoolaan sigalee hoolaan muummicha ministeeraa fi hinjuun lolli amma wallorraa eegalaa jee moon jenne buleeyyoon kiyya. Lolli amma wallorraa eegalaa. Wallorraa eegaleeti eegaa wallolole maqalee keessaa lolaa bahee inni gaa maleekaa wajji lola. Akka faarsee bulaan juutti maleekaa wajji lola. Eega wallorraa lole ilaala. Naannoo Amaaraa tan hunda naannoo Tigraay dhaqee Eertira dabraa jechuudha. Maaliif abbichuun loluu danda'a? Abbichuun adeero numaa isin tuffattan kana namni wayyaanee akkasii gixjee wajji dhaabbatee yaada kennatee guruppii ijaarree maal goonee miitirqishoo goonee ziggoonee dargaggoota ijaarree akka inni mo'atu fagoodhe numaa isin amma gartan kana. Mee lolumu wohuma takka abiyyi ganaa haa mo'atu. Wohuma takka haa mo'atu. Beekumsa isaatiin dalagu jira dandeettii isaatiin dalagu jira. Wohuma takka haa mo'atu kana. Gaafa sanaa kijiba. Arra kunoo naannoo Amaaraa raayyaa ittisaa ol dabruu dhoorkitee akka daangaa hara daangaa deemuuf fannoon ol darbuu dhoorkitee uummanni Amaaraa wanni nu beekuu qabu. Eertiraa fi TPLF wajji wal lolu jirra. Ay TPLF qaama birooti. TPLF dhumtee harka kennattee bobboochisu jirra. Akka meeqatti adda diinee TPLF no more. Duqeet nuun jenne duqeetiin eessaa dhufteeti duqeetiin qilleensarra facaaftan eessaa dhufteeti arra naannoo Amaaraa loltee ibsa isin baafate. Yaa namicha kijibni isaa hojiidha. An abaarsuma maal akka qabnu rabbiin garuu tanuma nurraa haa guutu. Abaarsuma maal akka qabnu rabbii bineensa kana maaliif fidee uummata Oromoorra kaa'e? Bineensa if malee nama hin beeku. Amma gaafatti aanu eega Arabi Emireet kufte inni kara biroo ceewu ta'a. Rabbiin isaa kursiisaati. Amantiin isaa kursiisaati. Gosti isaa kursiisaati. Kursiisaa malee waa takka gartee wanni inni beeku takka illee hin jirtu. Saniifuu manni keenya ammatti wanni isiniif qopheessuu qabdan tokkummaa keessan qofa. Xiinxalli biroo tokko isin barbaachisu. Hayyoota keessan dhageeffachuu qofa. Mootummaan kun mootummaa du'aa deema.